Yoo yaa akkam jirtu hordoftoonni YouTube channel kiyyaa baga nagaan dhuftanii aan Dr. Bilboo Caalati. Egaa akkuma mata duree irratti argitan kana har'a sababoota torban dhukkubni cobxoo akka namatti deddeebi'an taasisan isinitti himuu dhufee. Egaa warri YouTube channel kiyyaa faaraa taatan YouTube channel kiyya subscribe gochuudhaan video kana jalqaba warri immoo duraan maatii nuu taatan video kana like gochuudhaan yoo jalqabdan nutti tola. Egaa akkuma yaadattan kana dura waa'ee dhukkuba cobxoo irratti waggaa lama dura I think video isin hojjedheen ture. Yaa ta'u malee immoo har'a ana irratti xiyyeeffadhu maaliifin dhukkubni cobxoo sababoota kamiin dhukkubni cobxoo namatti deddeebi'a sababoota torban dhukkubni akka namatti deddeebi'an taasisan isinitti himuufan dhufee hanga dhuma sagantaa keenyatti nu wajjin tura. Warri YouTube channel kiyya faaraa taatan YouTube channel kiyya ammas irra deebi'een subscribe akka gootan isin yaadachiisa. Gama barnoota guyyaa irraa qabadhee dhufetti dabarsa. Dhukkubni cobxoo maaliif namatti deddeebi'a? Sababoota torban dhukkubni cobxoo namatti deddeebi'u isinitti himuufan dhufee san dura garuu waa'ee dhukkuba cobxoo waan gabaabaa namoota tarii hubannoo isaan qabne yoo jiraatan waan gabaabaan isinitti himaa. Dhukkubni cobxoo dhukkuboota karaa walqunnamtii saalaa daddarbuudhaan beekaman keessaa isa tokko yeroo ta'u kan inni nama qabus sababa baakteeriyaa Neisseria gonorrhoeae jedhamuunidha. Dhukkubni kun dhiira irrattis dubara irrattis ni mul'ata. Dhukkubni kun mallattooleen isaarree dhiirota hedduu irratti naannoo % 90 dhiirota irratti yoo dhukkubni kun isaan keessa jiraate mallattoo ni agarsiisa. Dubaroota irratti immoo naannoo 50 dubartoota irratti mallattoo ni agarsiisa jechuudha. Egaa mallattooleen dhukkuba kanaatis an akkamii akka ta'an kan dura isinitti himeen ture. Dhiirota irratti ta'u kan akka dhangala'aa karaa qaama saalaatiin bahu, fincaan gubuu, mudduu, cidhaan dhukkubuu fi kan kana fakkaatan ta'u dubaroota irrattis immoo mallattoon dhukkuba kanaa irra inni ijoon dhangala'aa karaa qaama saalaa dubaraa dhangala'aa bahu, dhangala'aa foolii qabu, qaama saalaa hooksisuu, garaa huffaatti gadi waraanuu fi kan kana fakkaatan mallattoo dhukkuba cobxooti isaan ijoodha jechuudha. Egaa kana hangana yoo jenne maaliif dhukkubni kun namatti deddeebi'aa jirudha. Dhukkubni cobxoo normaalii dhukkuba yaala qabudha. Haa ta'uti garuu oduma yaala qabaatu iyyuu ammoo dhukkubni kun sababoota garaa garaatiif namatti ni deddeebi'a jechuudha. Kanaaf ani isaan isinitti himuuf jechuudha. Maaliif namatti deddeebi'a dhukkubni kun? Tokkoffaa yoo maatiin kun waliin yaalamuu baata. Kana jechuun akkuma dura isinitti hime dhukkubni kun karaa walqunnamtii saalaa daddarbaa haadha manaa fi abbaa manaa yookaan immoo hiriyoota keessatti soo ta'e namoota karaa walqunnamtii saalaa tuttuqaan jiru wal wajjin yaalamuu dhabuudhaan jechuudha. Kana jechuun abbaan manaa yaalamee yoo haati manaa yaalamin yookaan immoo haati manaa yaalamtee yoo abbaan manaa hin yaalamin hafe dhukkubni kun akka namatti deddeebi'uun godha jechuudha. Kanaaf sababni ijoon tokko paartinarii sun guutummaa guututti yaalamuu dhiisudha jechuudha. Kanaaf tokkoffaan isaa. Lammaffaan walqunnamtii saalaa daangaa hin qabne. Ammas maatii kana keessaa namni tokko deddeemitoo walqunnamtii saalaa nama biraa wajjin raawwate ammas dhukkubni sun deebi'ee ni qaba jechuudha. Yoo handuraarra yaalamerree ammas yoo nama dhukkuba san qabu wajjin walqunnamtiin yoo raawwatame dhiiras haa ta'u dubarree ammas dhukkubni kun jara kanatti hin deddeebi'a jechuudha. Jara kanatti hin deddeebi'a jechuudha. Kanaaf lammaffaan multiple sexual partner yookaan immoo walqunnamtii saalaa daangaa hin qabne jechuudha. Sababni lammaffaan. Sababni sadaffaan antibiotic resistance yookaan immoo qorichaan wal baruu dhukkubichaa. Akkuma dura isinitti hime baakteeriyaadhaan dhufa. Baakteeriyaan kun qoricha silaa saayinsiin isaaf ajaju kana resist gochuu danda'a jechuudha. Resist godheetu diduu danda'a jechuudha. Inni ijoon amma chaalenjii guddaa kan ta'aa jiru dhukkuba cobxoo kanarratti antibiotic resistance yookaan immoo qoricha diduu dhukkubichaa kanaa jechuudha. Baakteeriyaan dhukkuba kana fidu qoricha ni dida. Sadaffaan isaa. Arfaffaan yaala sirrii guutuu dhabuu yookaan immoo yaala sirrii fi guutuu dhabuudhaan illee wanti kun akka deddeebi'u gochuu danda'a jechuudha. Saayinsiin dhukkuba kanaaf yaala akkamii akka godhamu qabu ni ka'a. Haa ta'uti garuu yeroo tokko namoonni ofiifaa qoricha fudhachuu hin jira yookaan immoo yaala sirrii fi guutuu hin taane yoo fudhatan inni kunillee dhukkubni kun akka namatti deddeebi'u ni godha jechuudha. Shanaffaan mallattoo dhukkubni kun akkuma dura isinitti hime nama hundarratti mallattoon qabaatu warra mallattoo hin qabne sun illee still ni daddabarsu jechuudha. Kanaaf namni tokko mallattoo hin qabaatu garuu immoo dhukkubni isa keessa hin jira. Kanaaf otoo silaa mallattoo qabaatee namni sun hin yaalama. Yoo mallattoo hin qabaanne immoo hin yaalamu waan ta'eef waan kun akka deddeebi'u ni godha jechuudha. Kanaaf mallattoo dhabuun dhukkubichaarree waan kanaaf fida. Inni biraa fi jaaffaan treatment failure. Qoricha diduu jechuudha. Inni duraa resistance jedhanii jedhameti. Inni kun garuu yaaluma sirrii fudhatee namni tokko yaala sirrii
doozii sirrii, giraama sirrii, haala sirriidhaan yaalamee diduu danda'a jechuudha. Inni kun sababoota tokko fa'aa yoo bakteeriyaan loodiin nama san keessa jiru guddaa ta'e. Bakteeriyaan kun yoo dhiiga nama sanii keessa loodiin isaa guddaa ta'e yookaan immoo baay'inni isaa ol ka'aa ta'e qorichicha san diduu danda'a jechuudha. Akkasumas immoo karaa tokkoon bakteeriyaan amalatti qoricha jala baa'uufilm waan jedhamu baay'oo tarii kan tolfatu ta'e inni sunillee akka qorichaan hin duune godha waan ta'eef dhukkubni kun akka deddeebi'u godha jechuudha. Torbaffaan dhukkuboota biraa wajjin yoo jiraatan dhukkuboota biraa jechuun dhukkuboonni karaa walqunnamtii saalaa daddarban kan biroollee jiru waan ta'eef dhukkuboonni sun ammas dabalataan yoo dhukkuba kana wajjin jiraatanii ammallee maal godhaa dhukkubni kun akka namatti deddeebi'u taasisaa jechuudha. Egaa kunniin sababoota ijoo dhukkubni cobxoo akka namatti deddeebisan taasisan godhuudha jechuudha. Amma immoo maaltu godhamuu qaba? Dhukkubni kun akka namatti hin deddeebine gochuudhaaf maaltu godhamuu qaba? Tokkoffaa paartinar tiriitiment maatii wajjin yaalamuu kan dura jennee jechuudha. Abbaan manaa yoo dhukkuba kana qabaate haati manaa dhukkuba qabaattus qabaachuu baattus yaalamuu qabdi jechuudha. Wal wajjiniin yaalamuu qaba. Namni tokko keessaa mallattoo dhukkuba kanaa agarsiisnaan namni lammaffaa wal wajjin yaalamuu qaba jechuudha. Lammaffaan kondomii fayyadamuu. Namoonni tarii dirqama yoo walqunnamtii saalaa raawwachuun dirqama ta'e yoo waan kana laaluu hin dandeenye yookaan abbaa manaa fi haadha manaa hin taane yookaan yoo qorannoo gochuu hin dandeenye alliisti kondomii fayyadamuun waan kana akka ittifamu godha jechuudha. Sadaffaan walqunnamtii saalaa hanga dhukkubni kun badutti walqunnamtii saalarraa of eeguu. Abbaa manaa fi haadha manaas haa ta'u hiriyoota guyyaa yaala kana jalqabanii kaasanii hanga mallattoon dhukkuba kanaa badutti walqunnamtii saalaa yoo raawwachuu baatan gaariidha. Yoo raawwachuu baatan gaariidha. Maaliif ammas har'a qoricha fudhatanii boruusaa walqunnamtii saalaa raawwatan amma dhukkubni kun akka isaanitti deddeebi'u godha jechuudha. Kanaaf amma yaalli sun xumuramutti qoricha san fudhatee namni sun hanga fixutti akkasumas mallattoon hanga badutti walqunnamtii saalaa yoo raawwatamu baate gaariidha jechuudha. Inni biraan raayit tiriitimenti argachuu kan immoo yaala sirrii argachuu. Yaala sirrii bakka sirriitti yaala sirrii argachuun illee hanga tokko dhukkubni kun akka hin deddeebine godha jechuudha. Inni biraan yoo didee dhukkubni kun otoo yaala sirriidhaan qoricha sirrii fudhatamee haaluma gorsa ogeessa fayyaatiin yaalamee yoo dhukkubni kun didee ammas kan itti deebi'u ta'e antibiyootik sensitivitii kaalcharal sensitivitii an jedhamu jira. Isa sanillee hanga hojjechiisutti deemuun hin jira jechuudha. Kaalcharal sensitivitii jechuun saampiliin nama sanirraa fudhatamee teestiin ta'a. Achi booda bakteeriyaan dhukkuba kana nama sanitti fide qoricha kamiin du'a qoricha kamiin hin duune kamitti sensitiividha kamitti immoo rezistaantidha kan jedhu san adda waan nama baasuuf antibiyootik sensitivitii teestiin irree hanga hojjetamutti ni deema jechuudha. Kanaaf kana goonee dhukkubni cobxoo kun akka namatti hin deddeebine gochuun hin danda'ama jechuudha. Egaa kanaaf anisarraa kanumaan isinitti himu dhufe I think video kanarraa waan baay'ee bartu jedhee yaada. Isinis gaa video keenya kana like gochuudhaan haamilee nu ta'a. Dabalataanis immoo odeeffannoo fayyaa garaagaraa argachuudhaaf karaa fuula Facebook kiyyaatillee Dr. Dhugoo Caalaa hin jedhuun akkasumas immoo karaa fuula TikTok keenyarree nu hordofuu dandeessu. Galatoomaa.